Hulaa galaanaa ololaan lolaammoo malaan barruut intallaan siyaasaa Jawaar Mohammad barreesse. Tooftaawwan Abiyyi Ahmadiif murni isaa gaagama diinagdee fi nageenya Itoophiyaan keessa jirtu irraa ijaagurra uummataa maqsuuf fayyadamaa jiran keessaa tokko olola ulaa galaanaati. Ulaa galaanaa qabaachuun dantaa diinagdee fi nageenya biyya kamiitiifuu waan barbaachisaa ta'u waan wal falmisiisuu miti. Garuu ammoo biyyoonni hundi garbaa fi galaanaan waan hin daangeffamneef landlocked carraa buufata doonii tolfachuu hin qaban. Itoophiyaan biyyoota carraa san dhabe keessaa ishee tokko. Sababni biyyi teenya ulaa galaanaa itti dhabdeef walxaxaa fi seenaa adeemsa uumama Itoophiyaa ammayyaatiin wal qabata. Itoophiyaan uumamaan garbaa fi galaanaan daangeffamuu baattus buufata doonii mataa ishii qabaachuun wanti dhoorgu hin jiru. Kanas seeraa fi diinagdeen mirkaneeffachuun danda'ama. Gama seeraatiinis waliigalteen addunyaa United Nations Convention on the Law of the Sea jedhamu biyyoonni galaanaan hin daangeffamne mirga buufata doonii jedhamu akka qaban lafa kaaya. Biyyi ollaa daangaa galaanaa jiru martinuu warra daangarra hin jirreef tajaajila buufata doonii kennuu akka qaban dirqa. Raawwiin isaa marii fi waliigaltee irratti hundaa'a. Gama diinagdeenis ta'u Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf atakaroo isii hin barbaachisu. Ollaa kamiinuu waliin wal loluu dhiisii shilliqqachuuyyuu hin qabdu. Kadhatamuu qabdi malee kanaaf ammoo sababa lamatu jira. Biyyoota ollaa galaanaan daangeffaman shaniin marfamnee jirra. Shanan kana keessaa sadeeniif Jibuutii, Somaaliyaa fi Eertiraan biyyi ollaa buufata doonii isaanii fayyadamuu dandeettu Itoophiyaa qofaadha. Nu qofatu maammila isaanii ta'uu danda'a jechuudha. Olloonni lamaan hafan Keeniyaa fi Suudaaniinis yoo ta'e maammiltoota hedduu hin qaban. Kanaafuu biyyoota kana akkaataa si'aa'innaa fi gatii tajaajila buufata doonii isaaniitiin wal dorgomsiifnee keessaa filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Yugaandaan akkuma Itoophiyaa daangaa galaanaa hin qabdu. Keeniyaa fi Taanzaaniyaa wal dorgomsiisaa kan gatii fi tajaajila irra wayyaa qabu fayyadamti. Nuti kan biyyoota shaniin marfamne filannaa sana caala qabna jechuudha. Lammaffaa Itoophiyaan uummata miiliyoona 130 fi teessuma lafaa hedduu bal'aa waan qabduuf carraa gabaa oomishuu fi bitachuu guddaa qabdi. Meeshaa daldalaaf ala ergituu fi galchitu yeroo yeroon guddachaa deema. Kun ammoo buufata biyyoota ollaa kana wal dorgomsiifnee keessaa filannee fayyadamuuf humna guddaa nuuf laata. Yoo barbaanne ammoo daangaa isaan irratti buufata mataa keenyaa jaarrachuuf waliigaltee diinagdee bifa garagaraa seenuu dandeenya. Waliigalatti Itoophiyaan buufata dooniitiif jecha ollaa kamiinuu wal loluun ishii hin barbaachisu. Dhumaatu biyyoonni shanan kun kiyyasiif wayyaan nurratti wal loluu qabu malee. Dhugaan kana ta'ee osoo jiru dhimmi ulaa galaanaa ajandaa wal dhabdee maaliif ta'e sababoota lamatu jira. Tokkoffaan wal shakkii seenaa irraa dhaalameedha. Kan lammataan siyaasaa waraanaa Abiyyi Ahmad geggeessaa jirudha. Seenaa Itoophiyaan biyyoota ollaa kan akka Somaaliyaa, Eertiraa fi Suudaan waliin seenaa walitti bu'iinsaa fi atakaroo qabdi. Kanarraa ka'uun Itoophiyaan buufataalee doonii isaanii keessattuu waraana irra qubsiisuuf yoo fayyadamte olaantummaan irratti horachuun nu cunqursiti sodaa jedhu qabu. Siyaasa Abiyyi haalli fi yeroon Abiyyi dhimma ulaa galaanaa itti kaase diddaa biyyoonni ollaa argisiisaniif shora guddaa taphate. Fakkeenyaaf yaaliin ulaa galaanaa Somaalilaandii argachuuf godhame waan fashaleef haa ilaallu. Somaalilaandiin Somaaliyaa irraa fottoktos akka biyya walabaatti beekamtii waan hin qabneef waliigaltee ulaa galaanaa keessattuu kan buufata waraanaa seenuun Somaaliyaa durattuu sababa seenaatiin Itoophiyaa irraa shakkii qabdu ni dallansiise. Somaalilaandii beekamtii kennuuf waadaa galuun Itoophiyaa ammoo Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoota biroo dhimmi akkasii hobus rifachiise. Kanarraa ka'uun biyyoonni dhimmoota biraa irratti walii faallaa dhaabbatan kan akka Chaayinaa fi Ameerikaas sagalee tokkoon Itoophiyaa akka balaaleffatan taasise. Lammaffaa dubbiin gosaa Somaaliyaa keessatti hedduu cimaa ta'uun isaa osoo beekamuun lafa gosa gadabursii ta'e fudhachuu pirezidaantii gosaan isaa ta'een walii galame. Kana jechuun osoo dhiibbaan addunyaatu jiraachuu baate warri gadabursii buufata doonii san lafa irratti ijaaranii itti fayyadamuuf rakkoo cimaa uumu. Maarree dhimma buufata doonii kanarratti maaliif karaa dippiloomaasii fi diinagdee yaaluu mannaa eboo mirmirsuun filatame? Abiyyi dhimma kana waan itti yaadee dhugaan itti qophaa'ee itti seenee miti. Gaafa ulaa galaanaa gama Somaaliyaa kaasu san mormii biyya keessaa itti ka'aa ture ulaa galaanaa isiniif argamsiise olola jedhuun ofirraa maqsuu yaadeeti. Osoo dhugumaan ulaa galaanaa daangaa Somaaliyaa argachuuf karoorri jiraate gaafa pirezidaantii isaanii walitti shariikaa Farmaajoon aangorra jiru dhiyeessuu qaba ture. Inni garuu erga Farmaajoon aangorraa bu'ee namni biyya diina Itoophiyaa taateen deeggaramu aangorra bahe booda gaafii buufata doonii dhiyeesse. Bifuma wal fakkaatuun dubbii asaffala itti godhu osoo barbaade gaafa Isaayyaas waliin somba tokkoon harganaa turan san kaasa
kaasa ture. Akka gaafa warra dibbeen aruuzaa o'aa turte san achi turerraa akkam mirkaneeffadhetti Abiyyi gaafuma tokkollee dhimma hulaa galaanaa kana jara Eertiraatti sirnaan kaasee hin beeku. Gabaabumatti Abiyyi dhimma Asab kan kaase waliigaltee Piriitooriyaa booda Isaayyaasiin waan wal dhabaniif walitti bu'iinsa dhufuu malu keessatti of baraaruuf ummati Itoophiyaa of cinaa hiriirsuudhaaf akka jarri biltsiginnaa dhaadatan kanaan waraanaan hulaa galaanaa banachuun nu baasaa laata. Buufata doonii Asab karaa lolaatiin dhuunfachuun bifa sadii qabaachuu mala. Tokkoffaa mootummaa Eertiraa amma jiru fonqolchanii murna buufata doonii Asab Itoophiyaaf kennuuf hayyamamaa ta'e aangotti baasuun regime change. Haala xaxama keessoo Eertiraa fi naannawa gaanfa Afrikaatirraa ka'uun mootummaa amma jiru buusanii kan biraa kaayuun ni danda'ama laata. Kan jedhuuf yeroof haa dhiifnu. Osoo danda'ameyyuu sabboonummaan Eertiraa kan ibidda lolaa waggoota 70 oliitiin waddamee finiinee waan ta'eef humni deeggarsa Itoophiyaatiin ol ba'e ganaumaan rakkoo fudhatamummaa hamaa mudata. Haala akkasii keessatti lafa taakkuu takka Itoophiyaaf hayyamuu hin danda'u. Yoo hayyame ammoo oolee osoo hin bulin fincila keessootiin raafama. Hubadhaa akkuma Abiyyi dubbii buufata galaanaa kana kaaseen murnoonnii fi namoonni Eertiraa kan Isaayyaas kuffisuuf qabsaa'aa jiranuu sagalee ol kaasanii diddaa dhageessan. Humna sabboonummaa hubachuu namni fedhe yaalii Tigraay waraanaan jilbiiffachiisuuf godhamee fi waan mudate yaadachuu feesisa. Lammaffaa Eertiraa humnaan guutumatti Itoophiyaa jalatti deebisuun Rain Corporation kun seera addunyaa cabsuu qofa osoo hin taane sabboonummaa Eertiraatti beenzila firfirsuun wal waraansa yeroo dheeraaf karaa saaquudha. Sadaffaa lafa naannawa Asab san muratanii fudhachuu annexation kun yeroof ummata ililchiisuuf fayyaduu mala. Atakaroo seeraa addunyaatu moggatti yoo dhiifne Asab qofa kutatanii fayyadamuuf bara hundaa waraanaan tiksaa jiraachuu gaafata. Kasaaraan namaa fi mallaqaa lola akkasiitii bayuu fi bu'aan buufaticha irraa argamu wal madaala. Waliigalatti yaadni waraanaan ulaa galaanaa arganna jedhu balaa fidee dhufutuu bu'aa argamuu malu kamuu caala. Lola walirraa hin cinne keessa seenuun kasaaraan diinagdee fidu bu'aa buufata dhuunfachuurraa argamu dachaa hedduun caala. Fakkeenyaaf bara darbuu Itoophiyaan buufata doonii Asabii fi Matsawwaa qabaachaa turtus waggoonni 17 sun yennaa diinagdeen Itoophiyaa itti qancare ture. Gama kaaniin bara 1998 booda Itoophiyaan buufataalee doonii lamaan kana fayyadamuu dhoorkamtus diinagdeen ishii saffisaan guddachaa ture. Garaagarummaan maali? Bara mangistuu Itoophiyaan buufata doonii qabaatus wal waraansa hamaa keessa turte. Bara Mallasaa ammoo buufata doonii dhabdus birqabeessaan nagaya qabaachaa turte. Nageenyi waaraan hulaa galaanaa argamsiisuu ni danda'a. Hulaan galaanaa garuu wabii nageenya ta'uu hin danda'u. Nageenyi jiraachuun guddina diinagdee mirkaneessuun humnaa fi leecalloo hulaa galaanaa banachuuf dandeessan horachuuf gargaara. Biyyi nageenya hin qabne carraa buufata doonii ishii guututti fayyadamtee diinagdee ishii guddifachuuf qabdu xinnaadha. Akka fakkeenyaatti biyyoota Somaaliyaa fi Yaman kanneen daangaa galaanaa dhedheeraa qabantu durooma ture. Yaman daangaa galaana diimaa irraa galaana Arabaa kan kiiloomeetira 2252 dheeratu qabdi. Soomaaliyaanis Afrikaa keessaa daangaa galaanaa dheerinaan tokkoffaa ta'e kan kiiloomeetira 3330 fagaatu qabdi. Garuu ammoo biyyoonni kun erga bilisa bahanii kaasee wal waraansa keessoo raafamaa jiraachuurraa kan ka'e buufatoota doonii hedduu qabaatanis diinagdeen isaanii akkuma qancaretti jira. Dubbiin hulaa galaanaa kun eegaluun dhimmichi ajandaa jabaa ta'e akka bahuu fi mirga Itoophiyaan qabdu ifatti akka irraa haasawamu taasiseera jedhu warra biltsiginnaa sune dhugaadha. Ajandaan kun garuu faayidaa qofa osoo hin taane miidhas fideera. Atakaroon Somaaliyaa wajjin ture kasaaraa dippiloomaasii hamaa dhaqqabsiiseera. Ka amma Eertiraa wajjin jiru ammoo balaa wal waraansaatti nu geessuu mala. Gabaabumatti siyaasni Abiyyi hordofaa jiru Itoophiyaan dur utubaa nageenya gaanfa Afrikaa Anchor State jedhamtee beekamtu amma madda rakkoo sirnichaa net insecurity exporter akka laallamtu taasisee jira. Dabalataanis ajandaa kana hafarsuun biyyoota fagoo fi dhiyoo qabeenya uumamaa naannawa keenya qircaa godhachuu fedhaniif karaa saaqee didichaa akka dhufan godheera. Dhufaatiin jaraa kun ammoo siyaasaa keessoo fi hariiroo ollummaa biyyoota naannawa keenyaa humnoota dantaan isaanii dantaa keenyaa wal faalleessuuf akka saaxilamu godhee jira. Waliigalatti dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee adeemsi Abiyyi Ahmad waggoota lamaan darban hordofe tarsiimoo fi karoora qorannoo fi bilchina qaburratti kan hundaa'e osoo hin taane hoy yerootiin kan geggeeffame ta'uun buufata doonii argamsiisuu dhiisii carraa gara fuulduraa argachuuf qabnus kan miidheedha. Biyyoota ollaatirraa buufata doonii humnaan fudhachuuf dhaadachuun isaa jarri sodaa irraa ka'uun biyyoota diina Itoophiyaa ta'an waliin tumsa tolfachuun akkasumas tarkaanfilee wal waraansa keessoo keenyaa hammeessuu akka fudhatan taasisuun miidhaa nageenyaa fi dippiloomaasii dhaqqabsiiseera. Amma yeroo Itoophiyaan wal waraansa keessootiin raafamaa jirtutti maqaa hulaa galaanaatiin lola biraa ofitti dabaluun balaa hamaa kan lubbuun turuu biyyattiitiifuu sodaachisutti of geessuudha. Akkuma jalqaba irratti tuqame akka biyya galaanaan hin daangeffamne takkaatti Itoophiyaan mirga buufata doonii fayyadamuu seera addunyaatiin mirkanaa'e qabdi.
caalatti ammoo biyya gabaa guddaa qabdu taatee biyyoota daangaa galaanaa qaban shaniin marfamtee waan jirtuuf buufataalee doonii isaanii gatii rakasaan wal dorgomsiiftee fayyadamuuf dandeessi. Kanaafuu Itoophiyaan biyyoota ollaa kamuu humna waraana ishii kan yeroo ammaa laamshee jiru kanaan doorsisuuf yaaluu mannaa hojii dippiloomaasii fi hidhata diinagdee cimsuun shakkii fi sodaa hir'isanii buufataalee doonii faayidaa waloo guddisan misoomfachuutu wayya. Gaafa nagaan keessoo keenyaa mirkanaa'ee diinagdeen keenya guddachaa gabaa keenya daran bal'ise biyyoonni har'a buufata doonii nuuf laachuuf mataa maran cufti nu kudhachuuf hiriira galu. Kanaafuu uummanni keenya ololas ta'e lolli maqaa hulaa galaanaati yeroo ammaatti geggeeffamu faayidaa fiduurraa miidhaan akka caalu beekee dura dhaabbachuu qaba. Jalqaba wal waraansa keessoo keenyaa dhaabuun nagaa deeffachuun bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa lolli nu jalaa mancaase deebisnee erga jaarannee booda humna gama maraan horannee dhimma hulaa galaanaa mara itti dhoofna.